raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu guyyaa har'aa isin dhageessisaa kan isin biraan gahummoo an Iftuu Galataati. Waraanni Bilxiginnaa dargaggoota Oromoo rashanuu jabeessee itti fufee jira. Godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Wallootti ilmaan Oromoo garmalee hidhamaa jiraachuun ibsame kanneen jedhanii fi kanneen biroos qabannee isin dhiyaanneerraa amma xumuraatti waliin tura. Waraanni mootummaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dargaggoota Oromoo manneen hidhaa keessaa baasuun rashanuun hammaatee itti fufuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar ibsan. Taateewwan sukkanneessoo torban darbe kana keessa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwatamaa turaniin dargaggoonni Oromoo manneen hidhaa keessaa waraana mootummaatiin gadi baafamuun rashanamuu maddeen keenya garaagaraa ibsanii jiru. Maddi godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat irraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan tokko akka eeranitti waraanni mootummaa fulbaana 2023 dargaggoota Tarroo Tarfaa jedhamu mana hidhaa aanaa Jibaat magaalaa Shananitti argamu keessaa baafamuun ajjeesee gateera. Bifuma wal fakkaatuun fulbaana 8 2023 aanuma Jibaat ganda Maaroo Gomboo keessatti dargaggoo Abbushee Taakkalaa maatii fuulduratti ajjeesuu madditti aanichuma ganda Moluu Faallee jedhamutti barataa badhaasaa Toleeraa yuunivarsiitii irraa boqonnaaf maatii bira galee waraanni mootummaa ajjeeseera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni mootummaa tibbana aanaa Amboo ganda Galaan Waddeessaatti dargaggoo Galaasaa Jifaaraa ajjeesuusaa gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Dabalataanis waraanni mootummaa dargaggoota Oromoo 4 godina Qeellam Wallaggaa Aanfilloo ganda Suudii bakka addaa Ashii jedhamurraa qabuun magaalaa Dambidolloo geessee mana hidhaatti erga galchee booda dargaggoo maqaan isaa Tamasgan yookaan Daangaa Dhinaa jedhamu fulbaana 7 2023 mana hidhaa keessaa baasuun ajjeesuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Qaamoleen mootummaa dargaggoo kana ajjeesan suuraa kaasuun ergamaan Abaawoo Shanee bifa abbaa torbeen ergama fudhatee socho'aa ture qabameera jechuun harkasaa dugda duubatti hidhuun miidiyaalee hawaasaatiif qoodaa turuun hubatameera. Dargaggoo Daangaa Dhinaa erga ajjeesanii booda dargaggoota 3 hafan barsiisaa Hundee Bantii, Waaqtolaa Darajjee fi Firoomsaa Waaqwayyaa haala akkamii keessatti akka argaman wanti beekamu akka hin jirre maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar ibsaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa ganda Eelaa jedhamu keessaas waraanni mootummaa hagayya 7 2023 dargaggoota 5 erga ukkaamsee booda dargaggoonni 3 maqaan isaanii Boonsaa Machii, Daalee Gunjoo fi Geetaachoo Gunjoo jedhaman battaluma qabamanitti yoo rashanu dargaggoota 2 Jaarraa Qajeelaa fi Bulloo Jimaa jedhaman irratti immoo reebicha hammaataa raawwachuu isaatiin du'aaf jireenya gidduutti akka argaman maddeen keenya itti dhiyeenyaan taatee sana quba qaban raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru jechuun kan gabaase Boruu Lataati. Godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Walloo magaalaa Kamisetti ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf waraana mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamaa jiraachuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar Walloo magaalaa Kamiseerraa odeessa kana nuuf qoodan akka ibsanitti fulbaana 8 2023 ilmaan Oromoo hedduun Walloo magaalaa Kamisee keessaa ukkaanfamanii hidhamaniiru. Gareen finxaaliyyii Amaaraa Oromiyaa fi Oromoo balleessina jedhee yoo dhaadatu kaabinoonni magaalaa Kamisee immoo ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf ukkaamsanii hidhaa jiru.
Finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ofiin jedhan akkuma Oromoota Walloo naannoo Amaaraa keessatti bulchiinsi godina addaa kenname Amaaraafis Wallagga keessatti bulchiinsi godina addaa kennamuu qaba yoo hin taane Oromoota Walloo rukunnee buqqisuun bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galchina jechuun dhaadachaa akka jiran himan. Faallaa kanaatiin immoo kaabinoonni magaalaa Kamisee kaayyoo finxaaleeyyii Amaaraa milkeessuuf carraaquun qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun sabboontota Oromoo ilmaan Oromoo hidhaatti guuraa jiraachuu ibsan. Sabboontonni Oromoo ilmaan Walloo magaalaa Kamisee keessaa ukkaanfamanii hidhaman hedduu ta'uu kan eeran maddi keenya isaan keessaa obbo Said Aliyyii fi dargaggoonni lama Suwaalii fi Hasan jedhaman magaalaa Kamisee keessaa qabamuun warreen jimaata darbee hidhaman ta'uu dubbatan. Magaalaa Kamisee qofa osoo hin taane aanaalee godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Walloo keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoonni dhibbootaan lakkaa'aman hidhamanii dararamaa akka jiran gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Aanaa Daawootti caasaan mootummaa firootaan guutamuu fi hawaasni tajaajila barbaachisu dhabuun ibsame. Godina Kibba Lixa Shawaa Aanaa Daawootti caasaan mootummaa gubbaa hanga jalaatti maatii fi firoottaniin guutamuu isaatiin uummanni akka barbaachisutti tajaajila argachaa akka hin jirre jiraattonni komatan. Kaabinoonni aanichaa maatiidhumaan hooggansa mootummaa dhuunfatan kan jedhan maddi keenya tokko obbo Magarsaa Nadhaa bulchaa aanaa yoo ta'an haati warraan isaanii immoo ittaantuu afayyaa'ii aanichaa ta'uu himu. Dabalataanis obbo Soorsaa Guddisaa itti gaafatamaa albuudaa fi bishaanii haati warraa isaanii aadde Tigist Mul'unaa immoo itti gaafatamtuu aadaa fi turizimii aanichaa obbo Taammanaa Taakkalaa hoogganaa waajjira qonnaa haati warraa isaanii immoo itti gaafatamtuu siivil sarviisii obbo Dachaasaa Bajjii kominikeeshinii aanaa fi obboleessisaa obbo Qaabataa Bajjii itti aanaa bulchaa aanaa Daawoo ta'uun kaabinoonni kunneen harka wal keessa naqatanii uummata hiraarsaa jiraachuu jiraattonni eeraniiru. Kaabinoonni caasaa mootummaa aanaa Daawoo maatiidhaan qoddatan kunneen yakka barbaadan yoo dalagan qaamni isaan gaafatu hin jiru kan jedhan maddeen keenya caasaa ijaarratanii jiran kanaan qaama barbaadan ni fayyadu qaama hin barbaanne immoo ni miidhu jedhan. Namni maqaan isaa Girmaa Dassuu jedhamu torban tokko dura aanaa Daawootu nama hin qabne moo miseensonni maatii tokko qofti caasaa mootummaa gubbaa hanga gadiitti maaf dhuunfatu jedhee waltajjii hawaasni bal'aan bahee jiru tokko irratti waan gaafateef caasaan aangoo mootummaa firaan waliif qoode kun miseensa Baawoo Shaneeti jechuun qabee hidhuun ibsameera. Kaabinoonni kunneen obbo Girmaa Dassuu torban tokkoof mana hidhaa keessatti waraana mootummaatiin eega reebsisaa turanii booda mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesutu ibsame. Kaabinoonni kunneen gurmuu caasaa mootummaa keessatti ijaarratan da'eeffachuun mirga uummataa sarbaa jiraachuu maddeen saaxilanii jiru. Namni waajjira tokko keessatti rakkoon isa mudate komii qabu gara hooggansa olitti dhiyeeffachuu yoo dhaqe abbaa warraa yookaan haadha warraa fi obboleessi bakkicha waan jiraniif uummanni rakkoo isa mudateef furmaata barbaachisuu argachaa akka hin jirre himan. Hanqina xaa'oo bara kana akka aanaa Daawootti qonnaan bultoota mudateef illee sababni caasaa mootummaa firaan wal ijaaree kana ta'uu saaxilan. Firoottanii fi namoota isaanitti dhiyaataniif qoodanii hawaasa baadiyyaa dhoowwachuun gara aanaalee ollaatti feesisanii xaa'oo gurgurachaa akka turan maddeen dhufoomsaniiru. Boruu Lataatu qindeesse. Odeessaa har'aa xumuraatiin ajjechaa fi gocha gara jabinaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa namoota nagaa irratti raawwatu Oromiyaa keessatti daran hammaatee itti fufuu ABO'n ibse. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ajjechaa fi garichi gara jabummaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu Oromiyaa keessatti daran jabaatee itti fufee jiraachuu ibsa balaaleffannaa baaseen ibseera. ABO'n gochoota sukkanneessoo tibbana Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwataman hordofuun ibsa baaseen seenaa keessatti gara jabinaa fi gochi hammeenyaa uummata cunqurfamaa mirga isaa falmatu boodatti deebisee hin beeku jedhe. Bal'innasaa Gurmichaa Gammachuu akka taanutti qopheesseera. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa paartii Bilxiginnaan durfamu ammas gocha gara jabinaa fi suukaneessaa dargaggoota Oromoo irratti raawwatee jira kan jedhu Addi Bilisummaa Oromoo hagayya 30 bara 2023 dargaggoota maqaan isaanii Hundee Bantii, Tamasgeen Dhinaa, Firoomsaa Biiniyaamii fi Waaqtolaa Darajjee jedhaman godina Qeellan Wallaggaa aanaa Affilloo ganda Suudii keessaa seeraan ala qabee hidhuu eeree
Dargaggoota kanneen erga to'atee booda gara magaalaa Dambidolloo geessuun ganda duwwaa 2 mana elektirikaa keessatti hidhuu saaxile. Achiin booda humnoonni mootummaan hidhachiisee bobbaase kunniin haala suukaneessaa ta'een reebuu maddiitti nyaataa fi dhugaatii dhorkachuu kan eeru ibsichi. Fulbaana 8 bara 2023 dargaggoota hidhaman kanneen keessaa dargaggoo Tamasgeen Dhinaa jedhamu ajjeesuu ifoomsee warri isa waliin hidhaman biroonis eessa akka jiran hin beekamu jedheera. Guyyuma kana raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggoo maqaansaa Galaasaa Jifaaraa Dhaabaa jedhamuu fi mucaa umuriinsaa waggaa 17 ta'e Incaalaa Taayee Ajjamaa jedhamu haala gara jabinaan guutameen ajjeesuu addeecheera. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Sibuu Siree ganda Jaarsoo Waamaa keessattis waraanni mootummaa mucaa maqaansaa Danuu Malkaamuu Gammadaa jedhamu ajjeesuun daandii irratti gatee bineensi qaama isaa akka hin taane taasisuu kan eeru ibsi ABO kun gochi suukaneessan kun adeemsa seeraa tokko malee namoota meeshaa waraanaa hin hidhanne irratti raawwatamee jedhe. Gochi ammeenyaa akkanaa yeroo jalqabaaf kan raawwatamee miti kan jedhu ibsichi humnoonni mootummaan Itoophiyaa hidhachiisee bobbaase bara 2021 keessas dargaggoo Amaanuel Wandimuu jedhamu magaalaa Dambidolloo keessatti maatii isaa fi uummata fuulduratti haala suukaneessa rasaasa itti roobsanii ajjeesuu yaadachiiseera. Hagayya 15 bara 2023 godina Shaggar Ba'aa aanaa Dugdaa ganda baadiyaa Birbirsa Guddaa Saabolee jedhamutti humnoonni mootummaa Bilxiginnaa namoota 5 qabuun harka isaanii duubatti hidhee dararaa hamaa erga irraan ga'e booda gaaffii tokko malee namoota 3 Jaarraa Qajeelaa, Boonsaa Machii fi Daalee Gunjoo uummata fuulduratti haala suukaneessan ajjeeseera eega jedhee booda namoota Geetaachoo Gunjoo fi Bulloo Jimaa jedhaman immoo miidhaa ulfaataa irraan ga'uu isaaniitiin haala baay'ee yaaddessaa keessatti argamuu isaanii ibseera. Ibsi adda bilisummaa Oromoo kun akka eerutti ajjechaa suukaneessan akkanaa waggoota 4 darbaniif Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti raawwatamaa turan. Gochi faashistummaa suukaneessaa fi dhala namaarraan eegamne kan murni aangoo qabatee jiru raawwatu kun yeroo ammaa sadarkaa bakkatti deebisuun hin danda'amne irras ga'eeraa jedheera. Itti fufuunis raayyaan ittisa biyyaa lammiilee biyyattii diina alaarraa eeguu fi nageenya isaanii mirkaneessuun ga'ee irraa eegamu ta'ee osoo jiru itti gaafatamummaa kana daggachuudhaan uummata nagaa jeequu fi dararuu keessumaa immoo dargaggoota bu'uura dhaloota egeree ta'an dhabamsiisuu irratti fuulleffatee jira jedha ABO'n ibsa baase kanaan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.